Ashama hordoftoota Abdii Fiiziks Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa koote egaa chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatina wanta hedduu irraa argachuu dandeessu waan ta'eef akkasumas barattoota kutaa 9-10 yoo taatan duubatti deebi'aatii viidiyoo isiniif hojjetame argachuu dandeessu jechuudha. Tole har'a kanan isiniif qabadee dhiyaadhe fiiziksii kutaa 11 boqonnaa jalqabaa kutaa lammaffaa fi isa xumuraati jechuudha. 1.4 The mission of physics and career awareness. Ergama fiiziksii fi hubannoo carraawwan hojii fiiziksii yoo baranne yookiin immoo beekumsa fiiziksii yoo qabaanne argannu kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, typical careers in physics. Hojiiwwan idilee beekumsa fiiziksii yookiin immoo ogummaa fiiziksii yoo qabaanne argachuu dandeenyu jechuudha. Whether you want to explore space, time, matter or the many other intriguing elements of the physical world, a physics degree can do wonders for your career path. Egaa isin yoo hawaa qorachuu barbaadan, waa'ee yeroo qorachuu barbaadan, waa'ee wantoota yookiin waa'ee maatarii qo'achuu barbaadan, akkasuma elementoota addunyaa kanaa yookiin immoo elementoota uumamaa kamiyyuu qorachuu yoo barbaadan beekumsi fiiziksii yookiin dandeettiin fiiziksii waan raajii daandii hojii keessanii keessatti hojjeta jechuudha yookiin isin deeggara jechuudha. While many physics graduates go on to work within research roles, these are spread across many different industries, including education, automotive, aerospace, industries, defense, public sector, healthcare, energy, materials, technology, computing, and IT. Egaa eebbifamtoonni fiiziksii iddoowwan garaagaraa keessatti gaheewwan qorannoo garaagaraa bahatu jechuudha. Fakkeenyaaf barnoota keessatti, oomisha xiyyaarotaa fi konkolaattota keessatti, raayyaa ittisa biyyaa keessatti, seektaraalee mootummaa keessatti, eegumsa fayyaa keessatti, anniisaa keessatti, meeshaalee garaagaraa keessatti, teekinooloojiiwwan adda addaa keessatti, herreega garaagaraa keessatti, akkasuma IT keessatti dandeettiin fiiziksii baay'ee kan isin barbaachisudha jechuudha. The first one is physics careers in space and astronomy. Qorannaa hawaa fi astronoomii keessatti carraa hojii fiiziksiin nu hubanu maalinni kan jedhu kan ilaalu jechuudha. As astronomer, your job would be to study the universe, collecting data from global satellites and spacecraft and operating a radio and optical telescope. Isin akka astronomera yoo taatan, astronomera fiizistiidha. So astronomera yoo taatan hojiin keessan inni guddaan maali? Hawaa qorachuudha jechuudha. Akkasumas maal gochuudha? Collecting data odeeffannoo walitti qabdu jechuudha. Maalirraa? Global satellite, satelliteota lafaa garaagaraarraa akkasuma raadiyoo fi optical telescope itti fayyadamtu jechuudha. Meeshaalee kana kan itti fayyadamu operate kan godhu isinidha jechuudha. Other tasks within this sector include investigation and research of new materials and technologies, measuring performance of existing materials and technologies, and problem solving at the design stage. Ammas hojiin keessan biraa astronoomii keessatti astronoomara yoo taatan maalidha jechuudha. Yaaliiwwan garaagaraa gaggeessuu akkasumas meeshaalee fi teekinooloojiiwwan haaraa kalaquu fi qorannoo irratti gaggeessu jechuudha. Kalaquu fi qorannoo irratti gaggeessu akkasumas dandeettii yookiin immoo gahumsa meeshaalee kanaa qorachuu akkasumas gahumsa teekinooloojii amma irra geenye qorachuu wanta fooyya'uu qaba jiramoo akkami kan jedhu akkasumas sadarkaa saxaxaa irratti yookiin sadarkaa diizaayinii irratti meeshaan tokko yommuu diizaayin ta'u rakkina qaba yoo ta'e rakkina isaanii kan furu yookiin immoo koomentii kan godhu isinii jechuudha akka astronoomara tokkootti. Inni biraa physics careers in healthcare. Carraawwan hojii ogummaan fiiziksii nuuf kennuu danda'u eegumsa fayyaa keessatti jechuudha. Physics careers in the healthcare sector are numerous. Carraan hojii fiiziksii eegumsa fayyaa keessatti bal'aadha jechuudha. Medical physics overlaps significantly with biomedical engineering. Egaa fiiziksiin fayyaa biomedical engineering wajjin walirra bu'a yookiin immoo waliin hojjetu jechuudha. Ammas eenyu wajjin? Fiizistoota wajjin jechuudha. Work alongside biomedical engineers to create, review and maintain medical technologies and equipments. Egaa saayinsiin fayyaa kun wantoota dameewwan lamaan kana wal qabsiisee hojjeta jechuudha. Biomedical engineering fi fiizistii medical fiiziksiin kun wantoota kana lamaan wajjin hojjeta. Biomedical engineering fi fiizistoota ta'e wajjin maal hojjeta jechuudha? Maal hojjeta jechuudha? To create fiizistoonni amma biomedical engineerota faana ta'anii meeshaalee
fayyaa teekinooloojiidhaan deeggaraman ni oomishu. Akkasuma maal godhu jechuudha itti fayyadamu yookiin immoo operate godhu jechuudha. Also, cardiology and neurology are areas reserved for those with an additional medical degree. Cardiology fi neurologiin ogummaa fayyaa dabalataa ta'ullee physicists are regularly employed within areas such as radiology, radiation oncology and nuclear medicine in order to test and approve the latest technologies and equipments. Egaa fizistoonni fayyaa keessatti dameewwan akka raadiyooloojii, raadiyeeshin onkoloojii fi niwukilaar meedisinii keessatti maal godhu jechuudha. Meeshaaleewwanii fi teekinooloojii ammayyaawaa yookiin teekinooloojii yeroon barbaadu maal godhu teest godhu jechuudha. Teest godhu jechuudha ni gamaaggamu akkasumallee hojiirra oolchuu yookiin immoo ni mirkaneessu jechuudha. Gamaaggamuu fi ni mirkaneessu jechuudha. Hojiin kun kan fiizistootaati jechuudha. Fiiziksii yoo qo'attan carraan kun kan keessanii jechuudha. Physics careers in engineering. Carraa fiiziksiin hojiif nu banu injiinaringii keessattuu maal kan jedhu ilaalla jechuudha asitti. The engineering sectors provides many careers in physics. Akkuma warreen kana dura dubbanne injiinaringii keessattis fiizistoonni baay'ee barbaadamu jechuudha. Keessattuu manufacturing and technology based roles. Gaheen keenya asitti maalidha jechuudha. Oomisha warshaalee garaagaraa keessatti oomishamanii fi wantoota teekinooloojii irratti hundaa'an irratti kan barbaadamu adda dureedhaan fiizistoota jechuudha. Physics graduates are often tasked with improving and developing products and manufacturing process. Eebbifamtoonni fiiziksii yeroo baay'ee oomishaalee fi oomisha warshaalee adeemsa isaanii fooyyessuu keessatti gahee guddaa kan bahatanidha jechuudha. Iddoo kanatti illee qacartoota gurguddootu jiru yookiin immoo qacartoota baay'ee carraa bal'aa namaa kennantu jiru jechuudha. Like medicine fayyaa keessatti, energy annisaa keessatti, transport, geejjiba, defense, raayyaa ittisa biyyaa keessatti, space exploration, qorannaa hawaa keessatti, telecommunication keessatti fiizistoonni baay'ee kan barbaadamanidha jechuudha. Physics careers in energy. Carraa hojii fiiziksiin annisaa keessatti nu uumudha jechuudha. Inni kun immoo whether we are talking about renewable or non-renewable energy, there are plenty of careers in physics within the energy sector. Egaa waa'ee waan barbaanne waa'ee annisaa haaromfamuus haa ta'u kan hin haaromfaminis haa ta'u waa'ee annisaa yoo dubbanne carraan beekan fiiziksii tokko yookiin immoo namni beekumsa fiiziksii qabu tokko as keessatti hojii argachuu bal'aadha jechuudha. Alongside the rise of renewable energy, oil and gas companies remain big players in the energy market and are major employers for physics graduates. Egaa annisaa haaromfamu cinaatti yookiin immoo annisaa haaromfamu dabalatee isaaniin alatti dhaabbileen boba'aa fi gaasiiwwan garaagaraa maal jedhu gabaa annisaa keessatti taphattoota guddoodha yookiin immoo iddoo guddaa kan qabatanidha jechuudha. Dhaabbileen boba'aa fi gaasiiwwan garaagaraa jechuudha. Isaan kunniin immoo dhaabbileen boba'aa fi gaasii kunniin immoo beektota fiiziksiitiif yookiin immoo namoota beekumsa fiiziksii qabaniif yookiin eebbifamtoota fiiziksii kan ta'aniif qacartoota gurguddoodha yookiin immoo barbaaddoota gurguddoodha jechuudha. One area of focus is on extracting fossil fuel reserves in the most efficient way possible using knowledge of the Earth's characteristics and the newest technologies. Egaa iddoon xiyyeeffannoo inni guddaan maalidha jechuudha? Boba'aa lafa jalaa baasuudha jechuudha. Boba'aa lafa jalaa baasuuf immoo beekumsa lafaa yookiin beekumsa Earth's characteristics amala lafaa beekuun dirqama jechuudha. Beekumsa amala lafaa immoo kan beeku eenyudha? Fiizistiidha jechuudha. Jalqabuma yommuu kaanu fiiziksiin waa'ee uumamaa qo'ata jenneerra. Uumama keessa lafti ishee tokko jechuudha. Waa'ee amala lafaa fiizistiin tokko sirriitti beeka. Ogummaa kana qaba jennaan dhaabbanni akkanaa kun dhaabbanni boba'aa lafa jalaa baasan kun fiizistoota ni barbaadu jechuudha. With the prospect of fossil fuels running out, energy companies are also branching out into renewable alternatives such as wind and solar energy and are investing heavily in research and development in this area. Egaa boba'aan lafa jalaa kun akka xumuramu ni beekama jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan dhaabbileen anniisaa damee isaanii garamitti babal'isu jechuudha? Gara anniisaa haaromfamuu danda'u. Kanneen akka madda anniisaa bubbee, madda anniisaa soolaarii yookiin ifa aduu isaan kana keessatti riisarchiiwwanii fi fooyya'insa garaagaraa barbaadu jechuudha. Yommuu kana immoo offering much career potential
Argitanii amma isaan carraa qacarrii yookiin immoo carraa hojii namoota hedduuf kennu jechuudha. Carraa kana bal'inaan kan itti fayyadamu eenyudha jechuudha? Fiizistoota jechuudha. Your role here could be to collaborate with other scientists and engineers to develop efficient and functional energy systems which harness the Earth's energy sustainably and cost effectively. Egaa as keessatti amma anniisaa haaromfamu kana keessatti gaheen keessan saayintistootaa fi injiinaroota biroo faana taataniin maal gootu jechuudha? Enerjii haaromfamu kan lafa hin miine kan gatiinsaa qaalii hin taane uumuu keessatti yookiin guddisuu keessatti gahee keessan bahattu jechuudha. Other is physics careers in technology. Inni biroon carraa hojiin beekumsi fiiziksii teeknooloojii keessatti nuuf uumuu danda'u kan ilaalu ta'a jechuudha. A broad arena of continual growth and innovation. The technology sector is a constant source of new opportunities, challenges and career paths. Egaa dirreen guddina hin dhaabbanne yookiin guddina walitti fufaa ta'ee fi kalaqaan guutame seektarri teeknooloojii kun yeroo hundaa carraa hojii namootaaf kan banudha jechuudha. Akkasuma qorumsa garaagaraallee kan qabudha. Akkasuma hojii keenyaaf carraa hedduu kan kennudha jechuudha. For physics graduates, there is scope to work alongside other specialists in order to develop new ideas and products. Egaa as keessatti eebbifamtoonni fiiziksii yookiin namoonni beekumsa fiiziksii qaban namoota garaagaraa faana ta'aniit waa'ee oomishaa fi yaada garaagaraa guddisuu yookiin immoo yaada fooyya'insa teeknooloojiif barbaachisuuf ni barbaadamu jechuudha. Fields with particularly high demand for research and development workers from various backgrounds include relatively young fields such as robotics, nanoscience and nanotechnology. Egaa fiildiiwwan teeknooloojii hedduudha jenneerra. Teeknooloojiin continual growth guddina itti fufiinsa kan agarsiisudha. Yeroo yeroodhaan kan fooyya'udha jechuudha. Fiildiiwwan teeknooloojii hunda keessatti kan riisarchii yookiin immoo qorannaa bal'aa barbaadan kanneen akka roobootiksii, saayinsii waa'ee roobootii qo'atu akkaataa piriinsipilee roobootiin itti hojjetu yookiin immoo oomisha roobootiksiidha jechuudha kan qo'atu. Akkasuma naanoo saayinsii kan jennu saayinsii waa'ee maatarii gadi fageenyaan qo'atu jechuudha. Gadi fageenyaan qo'atu naanoo jechuun yuunitii dheerinaa baay'ee xiqqaa ta'edha jechuudha. Naanoo meetiriin tokko 10 the power of -9 meetiriidhaan walqixa akka ta'e ni beektu jechuudha. Kanaafuu maatirii tokko even hamma naanoo meetiraatti illee paartikiliin isaa caccabee yoo xiqqaate saayinsii qorachuu danda'u. Waa'ee wanta sanaa gadi fageenyaan ilaaluu danda'udha jechuudha. Teeknooloojiin immoo naannoo saayinsii kana hojiirra oolchu naannoo teeknooloojii jedhama jechuudha. Isaan kana keessatti illee fiizistoonni yookiin namni beekumsa fiiziksii qabu baay'ee barbaadama jechuudha. Technology careers in physics may be based in public or private sector research centers. Egaa technology careers amma carraan hojii teeknooloojii kun fiiziksiidhaaf kan hojii dhaabbilee mootummaa keessa ta'uu danda'a, dhaabbilee miti mootummaa keessa illee ta'uu danda'a yookiin dhaabbilee dhuunfaa keessa illee ta'uu danda'a jechuudha. Many opportunities for graduates are available within large technology companies. As these businesses are keen to attract innovative and talented researchers from around the world. Egaa eebbifamtoonni fiiziksii carraa guddaa qabu jechuudha kaampaanota kana keessatti qacaramuudhaaf. Maaliif kaampaanonni kunniin riisarcharoota yookiin qorattoota waan kalaqa haaraa qabanii fi kennaa qaban addunyaa guutuuraan ni barbaadu waan ta'eef carraa bal'aa qabdu jechuudha. Kaampaanii akkanaa keessa namoonni hojjechuu barbaadan fiiziksii qo'achuu yookiin fiiziksii barachuu qabdu jechuudha. Other is physics and meteorology careers. Ji'oofiiziksii fi meteoroloojii keessatti immoo carraa hojii fiiziksii nu banuu danda'u ilaalla jechuudha. Those who study physics are also prime candidates for environmental careers. Egaa namoonni fiiziksii baratan yookiin qo'atan kaadhimamtoota ijoodha jechuudha environmental careers keessatti jechuudha. Hojii naannoodhaan wal qabatan yookiin kunuunsa naannootiin wal qabatan keessatti illee baay'ee barbaadamna jechuudha. Thanks to their scientific understanding of the ways in which the earth functions. Egaa hubannoon saayinsawaa waa'ee lafaa baay'ee akka barbaachisu. Maaliif fiizistiin tokko beekumsa fiiziksii namni qabu tokko waa'ee lafaa sirriitti hubata waan ta'eef kunuunsa naannoo jechuun immoo naannoon keenya inni guddaan lafarra jiraanna waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu waa'ee lafaa
kan beeku fiizistii waan ta'eef fiizistiin damee kanarratti baay'ee barbaadama jechuudha. While geophysicists are more concerned with the prediction of natural disasters, meteorologists focus on areas such as daily weather forecasting as well as researching the long-term effect of climate change. Ammagaa geophysicists warreen jennu kuni waa'ee tilmaama balaa uumamaa irratti kan hojjetanidha jechuudha. Waa'ee tilmaama balaa uumamaa irratti kan hojjetan ji'oofizistoota yommuu jedhaman, meeteorolojistoota kan jennuun kun immoo waa'ee haala qilleensaa gabaasuu yookiin raaguu irratti kan hojjetan, akkasumas climate change of the long term. Egaa jijjiirama qilleensa baramaa yeroo dheeraallee qorannoo kan irratti gaggeessu isaan kamidha jechuudha? Meeteorolojistoota jechuudha. Research scientists carers. Kun immoo qorannaa saayinsii keessatti yookiin immoo akka qorataa akka saayintistii qorataa tokkootti fiizistiin baay'ee barbaadama jechuudha. The main reason to study physics is to help you gain more in-depth specialized knowledge to prepare you to work effectively in a specific field. Egaa sababni guddaan isin fiiziksii barattaniif yookiin qo'attaniif maalidha jechuudha? Maal argachuuf jechuudha? Gadi fageenyaan yookiin ogummaa baay'ee gadi fagoo ta'e kan specialized ta'e, beekumsa specialized ta'e damee murtaa'e irratti nama gahumsa qabu akka taataniif jechuudha. Nama gahumsa qabu akka taataniif jechuudha. Potential areas of specialization include astrophysics. Amma naannoowwan fiizistiin tokko specialized gochuu danda'u kanneen akka astrophysics isa ilaale sana, particle physics, biotechnology, nanotechnology, meteorology, aerospace, dynamics, atomic and laser physics, atmospheric, oceanic and planetary physics, and climate science. Naannoo kan hundarratti naannoon kunni maalidha jechuudha? Qo'annoo fi qorannoo bal'aa kan barbaadanidha jechuudha. Iddoo kan hundatti fiizistoonni yookiin yoo qo'ataa fiiziksii taatan yookiin fiizistii yoo taatan iddoo kana hundatti baay'ee barbaadamtu jechuudha. Kanaafuu fiiziksii qo'achuun yookiin barachuun wantoota amma dubbanne kana hundaaf kan isin tajaajiludha jechuudha. The mission of physics is to advance science, engineering and innovation throughout the world for the benefit of all and serving society. Egaa ergamni fiiziksii maalidha jechuudha? Saayinsii, injiinaringii, kalaqa fooyyessuudha jechuudha. Addunyaa guutuu keessatti saayinsii, injiinaringii fi kalaqa fooyyessuudhaan addunyaa guutuu fi hawaasa hunda fayyadamaa taasisuudha jechuudha. Saayinsii, injiinaringii fi kalaqa fooyyessuudhaan addunyaa guutuu akkasumas hawaasa addunyaa guutuu fayyaduu akkasumas hawaasa tajaajiluudha jechuudha. Okay, the last one is current status of physics. Inni dhumaa maalidha jechuudha? Haala fiiziksiin amma irratti argamu jechuudha. Yeroo ammaa kana fiiziksiin maal irratti argama yookiin immoo yeroo dhiyootti fiiziksiidhaan wantoonni argamaa jiran maali kan jedhu kan ilaalluudha jechuudha. Inni jalqabaa argama exoplanets yookiin pilaanetoota sirna soolaarii keenyaan alaa yookiin immoo gaalaaksii milkiiweetiin alaati jechuudha. Exoplanets or extrasolar planet is a planet outside our solar system. Egaa exoplanet or extrasolar planet kan jennuun kun akkuma jalqaba dubbadde pilaanetoota sirna soolaarii keenyaan ala argaman yookiin immoo gaalaaksii milkiiweetiin ala argamanidha jechuudha. As of 1 October 2022, there are 5,197 confirmed planets in 3,833 planetary systems. Egaa hamma onkololeessa tokko bara 2022tti pilaanetoota amma kana pilaanetoota 5,197tu sirnoota pilaanetii yookiin sirna pilaanetii 3,383 keessatti argamanii jechuudha. Pilaanetoota amma kana akka jiran adda baafamaniiru jechuudha. Kun kan yeroo dhiyooti jechuudha. Bara kamitti? Bara 2022tti kan xumuramedha jechuudha. Michael Mayer and Didier Queloz won the Nobel Prize in Physics in 2019. Egaa Michael Mayer fi Didier Queloz badhaasa Noobeelii fiiziksiidhaan bara 2019 mo'anii jechuudha. Maal xumuruudhaan? Discovery of exoplanet kana xumuruudhaan yookiin immoo exoplanet kana hamma kana gaanii argachuudhaan Nobel Prize mo'aniiru jechuudha. Kuni amma kan fiiziksiin yeroo dhiyootti
bu'aa buusee yookiin immoo haala fiiziksiin yeroo dhiyootti irra jiru jechuu dandeenya. Inni lammataan black hole qaawwa gurraacha jechuu ni dandeenya jechuudha. Black hole is a region of space time. The gravity of it's so strong that nothing can escape, not even light or electromagnetic wave. Amma black hole kan jennu kun naannoo harkisni guddaan jiru. Egaa namni fiiziksii beeku tokko wanta addunyaa kanarra jiru hundi akka wal harkisuu ni beeka jechuudha. Wanti hundi humna harkisaa walirratti dalageessa. Egaa black hole kan jennu kun maalidha jechuudha? Iddoo giraavitiin olaanaa ta'e jirudha jechuudha. Giraavitiin olaanaa ta'e jiru wantoonni naannoo kanatti argaman walitti dense ta'anii kan argaman, walitti baay'atanii bifa dhangala'ootiin kan jiranii fi humna guddaa kan qaban wanti kamiyyuu iddoo san bira darbuu akka hin dandeenye. Even light, ifnillee ifti ni beektu saffisa olaanaadhaan deema. Hawaa kana keessa wanti electromagnetic wave'idhaan ol saffisa yookiin speedii qabu hin jiru jechuudha. It is about 3 times 10 the power of 8 meter per second. Saffisa baay'ee olaanaadha jechuudha. Ifnillee achi keessa hin darbu jechuudha. Achitti kufa yookiin harkifama jechuudha. Egaa Roger Penrose, Reinhard Gans and Andre M. Ghez have won the Nobel Prize in 2020 for discovery of black hole formation and the discovery of supermassive compact object at the center of our Milky Way galaxy. Egaa namoonni sadan kun Roger Penrose, Reinhard Gans and Andre M. Ghez maal godhan jechuudha? Ammas badhaasa Noobelii fiiziksiidhaan mo'aniiru jechuudha. 2020tti maal argatanii? Black hole kan argatanii supermassive jechuun hanga guddaa kan qabu jechuudha. Hanga guddaa kan qabu baay'ee compact kan ta'e, dense kan ta'e, walitti kan rukkate seenterii gaalaksii keenya yookiin immoo Milky Way keessatti argachuu isaaniitiin badhaasa Noobelii fudhataniiru. Inni kunillee current issue yookiin immoo haala fiiziksiin yeroo dhiyaa keessatti keessa jiru yookiin keessa turedha jechuudha. Inni itti aanu quantum cryptography. Cryptography is a way of sending information and messages in secret. Egaa cryptography jechuun mala odeeffannoo yookiin ergaa bifa iccitiitiin nama biraa osoo hacking godhin ittiin dhaqqabsiifnudha jechuudha. Encryption waan jedhamu beektu jechuudha. Bilbila keessan keessatti yookiin kompiitara keessan keessatti. Egaa encryptioniin kana dura itti fayyadamaa turre mala herreegaa kan hordofu ture jechuudha. Mala herreegaa kan hordofudha. Foormulaa herreegaatiin kalaqama. Foormulaan suni yaaliidhaan irra deddeebiidhaan cabuu danda'a, irra gahamuu danda'a jechuudha. Garuu quantum cryptography'n kun maal fayyadama jechuudha? Principally quantum physics fayyadama jechuudha. Principally quantum physics yookiin immoo fotoonii fayyadamuudhaan paaswoordii gonkumaa cabuu hin dandeenyeen information yookiin daataa keenya hidhuu dandeenya jechuudha. Quantum cryptography is an application of quantum physics that enhances the security of the information exchange at higher level. Egaa akkuma jalqaba dubbadde quantum cryptography'n kun application quantum physics jechuudha. Nageenya information keenya sadarkaa olaanaadhaan sadarkaa amansiisaa ta'een akka eegamu kan taasisudha jechuudha. Inni itti aanu high energy physics. Fiiziksii anniisaa olaanaa yookiin particle accelerator. Gulchisaa yookiin saffisiisaa suudoowwanii jechuu dandeenya jechuudha. July 4, 2012 not easy, GC akka Gregorian calendariiti jechuudha. Inni kunis easy jedha kitaabni keessan dogoggora jechuudha. GCtti sirreeffadha. Sirna scientists kan jennuun dhaabbata qorannaa niwukilaara Awurooppaati jechuudha. Dhaabbata qorannaa niwukilaara Awurooppaa saayintistoonni kumaatamaan lakkaa'aman paartikilii Higgs boson jedhamu argatanii jechuudha. Higgs boson kan jedhu argata. Paartikiliin Higgs boson kun paartikilii baay'ee xiqqaa ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf dhagaa tokko yoo caccabsine atamii arganna. Atamii sanas ammas yoo caccabsine sabatamii yookiin immoo sabatamii paartikilii yookiin suudoowwan arganna. Suudoowwan sana ammas yoo caccabsine Higgs boson kan jedhamu kana argachuu akka dandeenyu saayintistoonni sarni kun bira ga'aniiru jechuudha. It is a subatomic particle like photons, protons and electrons but at the very basic level. Akkuma dubbadde maal jechuudha? Subatomic particle dhuma jechuudha. Akkuma fotonii, protonii, elektiroonii. Garuu inni kun isaanii gadi jechuudha. Baay'ee xiqqaa kan ta'edha jechuudha. Waggoota 60 kan fudhateera jechuudha. Yaaliin kun kunis haala fiiziksiin yeroo dhiyoo keessatti keessa turedha jechuudha. Gravitational-wave. Amma dambalii harkisaati jechuudha. Wanta hawaa keessa jiru hundi isaa wal harkisa jenneera. Even more years have taken to prove Albert Einstein's theory of gravity that says gravity is a wave that travels with the speed of light 3 times 10 raised to 8 meter per second. Egaa waggoota hedduu fudhate jechuudha. Yaadiddama
Gravitational-wave kana kan lafa kaa'e bara 1916tti Albert Einstein ture jechuudha. Garuu yaadiddamni kun dhugaa ta'uu kan mirkanaa'e bara 2016 LIGO dhaabbata LIGO jedhamu kanaani jechuudha. It took again thousands of scientists collaborative work. They use laser interferometer for their research or for their discovery. Egaa saayintistoonni LIGO keessatti argaman kuni saayintistoota hedduudha jechuudha. Saayintistoota kumaatamaan lakkaa'amantu wal faana hojjeteet gravitational-wave kana mirkaneessanii jechuudha. Inni kunillee haala fiiziksiin yeroo dhiyoo keessatti keessa jirudha. Inni biroo global warming ho'ina addunyaati jechuudha. Global warming is an increase in the Earth's temperature and its impact on Earth's climate. Egaa ho'ina addunyaa jechuun temperature lafaa dabaluu fi dhiibbaa inni qilleensa baramaa lafaa irratti qabudha jechuudha. Global warming yookiin ho'ina addunyaa kan jennu temperature lafaa dabaluu fi dhiibbaa inni qilleensa baramaa lafaa irratti qabudha jechuudha. Climate is a long term weather variability averaged over many years and decades. Egaa qilleensa baramaa kan jennu kan yeroo dheeraa taate yeroo dheeraati jechuudha. Taate yeroo dheeraa keessatti waggoota hedduu keessatti uumamudha jechuudha. Some of variables are temperature ta'uu danda'a, jiidhinsa ta'uu danda'a, humidity, atmospheric pressure, dhiibbaa atmosfeeraa, wind, bubbee ta'uu danda'a jechuudha. According to World Meteorological Organization WMO, a typical variability average year is 30. Egaa akka dhaabbanni meteoroloojii addunyaa kaa'etti climate change tokko yookiin immoo climate kan jedhamu qilleensi baramaan tokko qilleensa baramaa jedhamuudhaaf yoo xiqqaate waggaa 30 keessatti qoratamee yookiin immoo waggaa 30f kan turu ta'uu qaba jechuudha. Sacramento and Klaus Hasselmann have won the Nobel Prize in Physics in 2021 for modeling Earth's climate and reliability predicting global warming. Egaa bara 2021tti ammas badhaasa Noobeelii fiiziksiidhaan kan argatan namoonni lama Sacramento fi Klaus Hasselmann kun maal gochuudhaan jechuudha qilleensa baramaa lafaa moodel godhanii lafa kaa'anii jechuudha. Qilleensa baramaa lafaa moodel godhanii lafa kaa'anii kan waggoota dheeraa akkasuma amanamummaa ho'iinsa addunyaa mirkaneessanii jechuudha. Amanamummaa ho'iinsa addunyaa mirkaneessanii jechuudha. Waa isaanii kitaabni keessan intarneetii fayyadamtanii akka bal'inaan dubbiftan isin affeerra dubbisaa. Suurawwan isin asirratti argitan kunneen jijjiiramoota sana agarsiisuuf kan ta'anidha jechuudha. Isaan kunneen isaanii sirriitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni biraa bu'aa fiiziksii yeroo dhiyoo kan ta'e James Webb Space Telescope. Egaa teleskooppii hawaa James Webb jechuu ni dandeenya jechuudha. It is an infrared telescope located between Earth and Sun at distance of 1,005,000 km beyond Earth's orbit around the Sun. Egaa teleskooppiin hawaa Webb kuni James Webb kuni lafarraa naannoo kiiloomeetira 1,000 naannoo kiiloomeetira miliyoona 1,500 irra kan taa'e aduu fi lafaa gidduu kan jirudha jechuudha. Orbiitii lafaarra ol darbee kan jirudha. Xiyya infiraareedii maal gochuu danda'a jechuudha? Detect gochuu danda'a jechuudha. Xiyya infiraareedii yookiin immoo weevii infiraareedii detect gochuu danda'a jechuudha. It is operating at a temperature of -223 degrees Celsius. Egaa James Webb Space Telescope kun temperature baay'ee xiqqaa ta'e kanarrattidha kan dubbisuu danda'u jechuudha. Yoo temperature kanarra hin geenye hin hojjetu jechuudha. It is important for infrared detection of the galaxies and other large scale structures. Egaa sababni teleskooppiin kun barbaachiseef yookiin faayidaan teleskooppii kana galaaksiiwwan adda addaa keessatti urjiileen jiran detect ta'uudhaaf irrakkisu turan jechuudha. Maaliif ifni isaan galakkisan infraareed ray ture jechuudha. Xiyya infraareedii galakkisu yookiin immoo dambalii infraareedii galakkisu waan ta'eef dambaleen infraareedii immoo ija namaatiin yookiin immoo teleskooppii salphaadhaan ilaalamuu hin danda'ani turani jechuudha. Kanaafuu inni kun wantoota sana fureera yookiin immoo urjiilee dambalii infraareedii galakkisan yookiin ifa infraareedii galakkisan ilaaluun danda'ameera jechuudha. Teleskooppii kana fayyadamuudhaan it will tell us about assembly of galaxies, birth of stars and atmosphere of exoplanets and objects in our solar system. Egaa akkuma nama dubbadde teleskooppiin kun akkaataa tuuta
urjiilee yookiin immoo tuuta gaalaaksota nutti agarsiisuu danda'a. Uumama urjiiwwanii nutti agarsiisuu danda'a. Waa'ee atmosfeerii exoplanets kan jenne pilaanetoota sirna soolaarii keenyaan ala jiran atmosfeerii isaanii nutti mul'isu yookiin nuuf eeruu danda'a. Akkasuma wantoota sirna soolaarii keenya keessa jiranillee ilaaluuf nu fayyada jechuudha. Inni biraa ilaalcha gara fuulduraa fiiziksii wal qabatanii jechuudha. Future perspectives. Research at the forefront is very expensive. Billions of dollars. Egaa qorannoowwan fuulduratti yookiin immoo amma gaggeeffaman baay'ee maalidha jechuudha. Qaala'uudha jechuudha. Saayintistoota hedduu barbaadu jechuudha. Biyyoota hedduu hirmaachisu jechuudha. Rich countries have few laboratories of their own with many physicists involved. Egaa biyyoonni durooyyiin beekamoodha. Laaboraatooriiwwan gurguddoo qabu kanneen akka NASA, kanneen akka LIGO, kanneen akka CERN akkasuma fiizistoota hedduu kan ofitti hammatan qabu jechuudha. Ethiopia as developing country must start doing physics at the highest level for its national security and sustainable growth. Itoophiyaan akka biyya guddachaa jirtu tokkootti fiiziksii irratti sadarkaa olaanaadhaan hojjechuu qabdi jechuudha. Maaliif nageenya biyyaatiif akkasumas guddina itti fufiinsa qabu mirkaneessuudhaaf Itoophiyaan maal irratti hojjechuu qabdi jechuudha. Fiiziksii irratti sadarkaa olaanaadhaan hojjechuu qabdi jechuudha. The Ethiopian Science and Art Museum inaugurated by Prime Minister Abiy Ahmed 4 October 2022 would stimulate and attract young students towards science. It's situated in Addis Ababa. Egaa muuziyeemiin saayinsii fi aartii ministeera Prime Minister Abiy Ahmediin October 4 onkololeessa 2022 eebbifame kun barattoota saayinsii ijoollee ta'an yookiin immoo barattoota saayinsii hunda ofitti harkisuu danda'a jechuudha. Muuziyeemiin kun Finfinnee keessatti kan argamudha jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Muuziyeemichi haalli isaa kana fakkaata. The museum holds exhibition hall dedicated to scientific and developmental research. Egaa muuziyeemiin kun galmoota garaagaraa kan qo'annoo fi qo'annoo saayinsawaa fi guddinaa garaagaraatiif tajaajilan qaba jechuudha. Galmoota garaagaraa of keessaa qaba. It also includes several building complexes dedicated to interactive display screens. Egaa kompleksiin kun yookiin immoo ijaarsi kun maal of keessaa qaba jechuudha. Iskiriinii agarsiisaa yaada yoo jijjiirraa qaba jechuudha. Kutaa cyber security qaba jechuudha. Kutaa cyber security jechuun nageenya daataa keenya, nageenya koompitara keenyaa jechuudha. Geographical Information System GIS egaa sirna odeeffannoo lafaati jechuudha. Kuni kutaa kanas ni qaba jechuudha. Data analysis kutaa xiinxala daataa yookiin immoo qaacisa daataa, manufacturing kutaa oomisha warshaalee garaagaraa waa'ee isaanii kan qoratu jechuudha. Robotiksii, damee robotiksii illee ni qoratama jechuudha kutaa kana keessatti yookiin immoo muuziyeemii kana keessatti jechuudha. Inside this dome you can sit and watch from our solar system to stars and galaxies. Egaa ijaarsa kana keessatti carraa argattanii yoo achi deemtan maal ilaaluu dandeessu? Sirna soolaarii keenya ilaaluu dandeessu, urjiilee ilaaluu dandeessu, gaalaaksota garaagaraa ilaaluu dandeessu jechuudha. It is an amazing and inspiring place for young and old alike. Egaa namoota hundaaf iddoo baay'ee hawwataa ta'ee fi barbaachisaa ta'edha jechuudha. Egaa walumaa galatti qabiyyeen har'aa isa kana fakkaata. Hamma ammaatti nu wajjin turuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Viidiyoocha yoo jaalattan subscribe, like, share gochuu hin dagatiina. Akkasumas maaltu akka fooyya'uu qabu, hanqinni maaltu akka jiru koomentii keessatti naaf himaa. Dhaamsa kiyyaa viidiyoo birootiin hamma wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. One love.